anillee bakka isii bu'ee wallahi anis bakka isii bu'ee ijoollee wallaggaa kabajamtoota ijoollee warqii gootota hundi keessanuu yoo isitti aartanii jiraattan dhiifama guddaadha. Leencaa fi wallaggaa ijoollee wallaggaa kabeekuutu irraa goraa jiran kana makmaaksa Oromoon qabdudha because ummata jagna namni leencatti way fiiga leenci qabsi godha akkas jechuu barbaade leenca jechuudha isin tuqamuu hin dandeessan isin ummata guddaadha ummata jaalatamaadha kanaafuu dhiifama guddaadha akka ummatatti wallaggaanis arrabsamuu qabdu kutummaan takkaa akka ummatatti arrabsamuu hin qabani kanaafuu ummata keenya dhiifama isin gaafannaa miciyyoon hojii si haa hojjettu dhiisaadha Oromoon akkana wal cunqursuu wal kuffisuu hin qabnu yoo balleessees teessanii gorsa dhaadha loladhaanii malee ofirraan darbinaa micoon tun haadhan qabdu abbaan qabdu nama takka obboleessan qabdu obboleeyyan hin qabdu wanta kan qabdu akkoo isii takkitti sunuu nama guddaadha bakka fi nama of beeku miti akkoo isiin qabdu gaxarii keessa kan jiru jechuu nama takka hin qabdu jechuu saa nama hin qabne kanatti saa fira hin qabnetti akka firatti ta'ee fi akka haadhaa ta'ee fi kan waliin dhaabbu ture isinii fi nutiiti waliin micootan dhaabbachuu turee fi yoo kati duudlu ta'an yoo ka arrabsinu ta'an miirrisi badaata wallahi ammas micoon tuni nama miidiyaa fillee haara wabiftuun gaafa dura dhuftu fooloon qabdu ture gaafa na bira dhuftu yoo arkitanii jiraattan sinigalee amma isin arrabsamuun isii kaduraati ilaala namni loluun miidiyaa irratti ajandaa ta'uun isii kuni kaduraatiif jechuu arrabsamuu tana namni arrabsamuu bare nama akka yaani dhaqaadha amma arrabsamu namni isin bira hojjetu maal naan jeeni beetan bilbilee micootana bakka waan takka jeeni hojiirree kalee hin seenne akkana bochii bakka of jibbee jettee anni sodaadha yookiin immoo bakka hojii kana akka dhiistu namni je ay micoon tun yaabo aarteetuma bocheetii akkuma ifajjeesettee yaaddima waan ifajjeessu kana bakka of dab wanti etteeti malee yaabo biiftuun nama hojiiti carraata akka kannii fi jeetiin abbaan hojii sun nama gaariidha baay'isawee bakka haalli isin keessa jirtu na sodaachisaa jira ani nama maatii qabu boodatti gaafatamaa ta'uun barbaadu yaa maakii micootana bakka ani danda'u namnaan je yaabo carrumata ka kannii fi bika deemtuun qabdu yoo ka isinis bakka dalagaa kanarraa micootana bakka haalli isin itti jirtu nuti sodaataa jirraa maatii qabna ka'ettan bika isin irra buutuun qabdu mee dubartiidha barandarran buutu yaabo bakka carraa takka kannaa fi jeetiin akkasitti karadheef jechuudha waa hunda isinitti himuun qabnu na akkasii bakka dhaabbadhaarraa wallaahi bataam boyaa jirti akka waan bakka haadhaaf abbaan tumanii lolaniiti lobboyaa jirti jechuudha. Anamma ummanni na arrabse jee takiin namni na arrabse jee ummata yoo ta'e dhiifama gaafadhaan ummata bu'een beeku namni tokko na arrabse jee inuma hojii irraa isin hafu ni sin bo'u jechuudha akka ummatatti tokkoffaa akka ummatatti nu arrabsitee jirtee eegeettaniifu arraba fudhattee jirti dhiifama isin gaafattee jirti lamaffaan sanii sadaffaan immoo akka waan baqqaanii jiraa miti hedduu gaddite wallaahi jechuun bataam ne tasammaat badi tokkoffaa balleessuu isitti aartee jirti lammaffaa arrabsamuu isitti gadditee jirti kana caalee ilma namaa tokko duun qabu yoo duuteellee warrumaarraa arrabseetu booru deebitanii wayii jettan jechuu harka quba if cinnintan saniifuu bareedaan ta'uu nuti diina meeqa qabnaa nama meeqa ofirraa dhorkuu qabnaa diina meeqa Oromiyaa keessa diina meeqa jira kan wal nu nyaachisuu deemu maqaa jijjiiratee maqaa Wallaggaatiin ta'ee maqaa Shawaatiin ta'ee maqaa Harargeetiin ta'ee wal akkana maqaa jijjiiratanii wal nu nyaachisuudhaaf miidiyaa kanarratti kakee baay'eetu jira kanaafuu namni isin bira hojjetu maal naan jeeni beetan bilbilee micootana bakka waan takka jeeni hojiirree kalee hin seenne akkana bochii bakka of jibbee jettee anni sodaadha yookiin immoo bakka hojii kana akka dhiistu namni je ay micoon tun yaabo aarteetuma bocheetii akkuma ifajjeesettee yaaddima waan ifajjeessu kana bakka of dab wanti etteeti malee yaabo biiftuun nama hojiiti carraata akka kannii fi jeetiin abbaan hojii sun nama gaariidha baay'isawee bakka haalli isin keessa jirtu na sodaachisaa jira ani nama maatii qabu boodatti gaafatamaa ta'uun barbaadu yaa maakii micootana bakka ani danda'u namnaan je yaabo carrumata akka kannii fi bika deemtuun qabdu yoo ka isinis bakka dalagaa kanarraa micootana bakka haalli isin itti jirtu nuti sodaataa jirraa maatii qabna ka'ettan bika isin irra buutuun qabdu mee dubartiidha barandarran buutu yaabo bakka carraa takka kannaa fi jeetiin akkasitti karadheef jechuudha waa hunda isinitti himuun qabnu na akkasii bakka dhaabbadhaarraa wallaahi bataam wantidha inni ulfaata sanigalee akkasii haa dalagattu hojiilee hojjechuun akkam jettee
زي ما أنا بنتي لكم ستكتقن أول سيستي هو سيستي عرب سجبوستي أول سيستي خان أكبر أنا موج نرى وابسة تكزي أول سيستي نجبوستي نا كان عفو دلقتي حاجة جيرمتو أتس خنا بودا نما دلقتي جيرم وان تيف منم بيونا ميسو أجندا وست أتجبي وان متى كيابي فتو وان متى كخيساون سيني أبوريتي أتبر جرجر خيس حميني كباتي متجن شكالاش نوهي أدقا لا يمتلش جرجرهم سكن كي خنا والله isinis dhiifama godhaaf gootanii jirtanii fi ammallee narrabsina kana booda isinis ittiin deebitu kana booda dogongortee yaabiftu namni maqaa wallaggaa qabatee dhufee yoo si arrabse maarree wallaggaa maarree harargee maarree arsii maarree shawaajee yoo si arrabse muyit namni tokko wallaggaa bika bu'uu hin danda'u ummanni wallaggaa ummata guddaadha ummatni shawaa ummata hayyuu guddaadha ummanni harargeetis akkasuma hundi gootota hundi beektoota hundi isaanii tokko jechuu kanaafuu dhufanii si arrabsanii blog muyit goota malee sababa nama tokkootiif nama lamaa itti ummata kabajamatti bu'inii kana booda hojii kan keetiraa agul hin ta'inii viidiyoos bobbo'aa hin dalagini hojii kee hojjedhu ummanni arsiyoo hundi ummanni oromoo kutaa 11 goota ana biratti ana ilaalcha maakitti hundi anaaf goota khalees ninja arras ninja hullum baneegaa jagna caaluudha kutaan 11 ana biratti tokko ran caalchisu ana shugguxii oromoo kanaafuu jaabiftuuti yaa kanaafuu namni si arrabsu hin jiru maaliif jennaani bakka dhiifamatti amanan uummata guddaadha uummata dhiifama beekuudha garuu tokko dhufee maqaa sana yoo si arrabsite maybe kabraa ta'uu danda'a isaan keessaa dhalachuu baasuu danda'a dhufee maqaa sanii si arrabsuu danda'a muyitiif buloo godhi malee ummanni jimmaa onaan jaan ummanni na kofalchiisaa bare hundi ummanni keenya hundi anaa warkite maanoo na xoyisisu barbaadan annama maanoo xuquufi miti hundi ijoolleen oromoo kutaa 11 goota isiniin jeetin jira guys ana biratti hundi goota dhumatti hundi goota wallaahi wabillaahi ande jimmaa ijoollee mootota gootota wallaahi amma nagee ani ummata ani isini gad ilaali isini oli miti ani ummata khiyyaaf akkana jeetin deemalaan የኔ ቤተሰብ የኔ ህዝብ አከነ ሲኒጃ አከነ ሲንረጀቹ እንደው አቅሙም የለኝም የኔ ህዝብ እና ቢፋቲያ ሆጂ ከንኪ አመዲ ቀዶቲ ፈጠረ ከኛቴ አማን ሪባከይ አከስ ኛታ ከኛ ዱ ፈጠረ ከኛ ዱ ሆጂ ከወጀዱ hundi isaanii dhufanii sirraa habitatanii ijoollee oromoo walitti bu'u oromoon wali bu'uunis wal fadalaxuunis wal ajjeesanii gumaa walirraa kafaluutinis dur jirti waan sirraan baatee miti kanaafuu ati kana booda waan akkanatti seeninaayaa እሺ ሴን ወላሂ ሚጫውንቱ ዋን ወቹ ቀብደ ወላሂ ወቢላ አና ይስዲያቴ ሀሜኝን ቀብዱ ገሩት ቆይን ጀርጀርቲ ጀርጀር tokko qabdini jiran bidaftee waa dubbachuu miira ijoollummaa miira dargaggummaa takkaa itti jirna daftee batatatti amma namni immoo fooloo isii qabattuu kanaan isii madaala namni taan viyuu isiin qabattee deemtu kanaan isii madaala bakka namni fooloo qaba jechuun waa beeka jechuu miti namni hedduun silaala jechuun waa beeka jechuu miti sini galee hin hubanne amma isiin hin jarjarti laal jarjara wayii qabdi wallaahi hubadhaa hammeenya qabaatteeti miti waan jettu ilaallattu jechuun so amma kana booda barumsa siita namni gubatu malee hin baratuun waan tokko si galee namni ibidda takka irra gaafa labtee barata jechuu kanaafuu amma kuni barnoota jechuu barbaadeeti. Ayyema kushaakoo galatoomii baargiti kana durallee otoo waan kana sitti miiraadha kana dura siin deemu ture. Garuu bareeda waan hundumtuu akkuma ati jettee argamu malee irraan baratanii akkana dura waan akkanaallee jira yaadan turre tarii dammoo dhufee dhasna dheeraa dhufuu isaatis maaliif miidhaas yoo fide gaaris yoo fide dhumni isaa barumsa miidhamarraa isin barattaa gaariirraa garuu gisee hundumaa waan hundan barattu namni kamiyyuu wal qixa yoo si jaalate jaalatu maatiin qabdu naatti agarsiisa. እናትነት ማለት haadha jechuun addunyaa kanarratti perfectidha waan hundaanuu jee waan yaaduuf so intalatiyyaa
obboleetitiyaa jee kanin yoo rakkattees bikuma hundatti si waliin dhaabbadee si hojii fajaajahuuf jechuu tokkoffaa gandummaa keessa akkasiin anaa gandummaa keessa seenee takka namni gandummaa na himatu argitee beektaa miidiyaa kanarratti takka maakiin ganda kanatti buute namni naan jee takka argitee anaa amantii keessa seenee waaqee argitee anaa nama arrabsu argitee anaa namni na arrabsoo argeera ጊዜ namni na arrabsu anaa miidiyaarra booyee namaan na arrabse jee post godhuun argitee saniifuu osoo na jaalatte waa'ee naan godhu jala deemta sii galee maaliif jennaan amma tokkoffaa ummanni Wallaggaa ummata keeti ummanni Shawaa ummata keeti ummanni Harargee ummata keeti ati intala Oromoo kutaa hunda takkaati dhagee ummanni nu balleessite yoo jee still ummata laal nama tokko afaan yoo banillee irra laalin baalageen hunduma keessa jirti akka ummatatti immoo nu balleessite dhiifama nu gaafadhu yoo siin jaan viidiyoo hojjattee yemin gast laay meherno yemin mazorno yemin kaan dirqama tokko gaafachuudha mi no way ani anama Wallaggaadha fakkeenyaaf maaki ati Wallaggaa miti namni anjoo yoo dhufe na dura haa dhaabbatu maaliifi ani miidhama Wallaggaatiif Harargee taa'ee nama dubbatudha miidhama Wallaggaatiif miidhama Shawaatiif nama Kaayiroo taa'ee dubbatudha gaafa manni keenya ka Wallaggaa doome Wallaggaa muhon wanjal koona anis Wallaggaa na nama jee dubbatu turedha Wallaggaa fi Leenca ka beekuutu irraa goraa itti kana jechuun maal jechuu ummata warqii ummata Leenca ummata diinni nu qophiisu dadhabe ummata jecha namaatii miti waraanni isaan dadhabee jechuu so ummata warqii akkana dhiifama gaafachuun si boonsa sikari ummata warqiin keessaa maddite dhiifama gaafachuun yaa koraashaan Wallaggaati ya dhiifama jechuun humaa si aarsuun qabu gammaduu qabda garuu tokko kana keessatti eenyummaa wanti isaa tokko agarsiisuu barbaada namoota akkasii sana osoo hin ta'in balleessitee taanaan viidiyoo hojjattee tilaan biiftu ganaallee waan akkanaa keessa hin seenin asla waa'ee gandummaa keessa hin seenin osuma ta'e viidiyoo hojjattee uummata kiyya kabajamaaf jaalatamaa isiniin balleessee an isin na ol jirtan an isin gadi jiretta because ati uummataa gadi uummataa ol osoo hin ta'in sii miti mootummaan biyya bulchuu uummataa gadi mootummaan uummataa ol hin ta'u agar እንኳን የሚያስተዳድር እንኳን አንቺ አይደለሽም እና ዱጋን ሲማም ዋስ ጃለዱፍ ስራን ጎር ዱጋ ጊዜን ሲሜ ስሮይታ ስራዩን ዲዲቤን ስሮይቱ ቢፍቱትያ ከናቡ ከነቦት ዋና ከና ሄሶነ ጆሌ ወለጋትሌን ሁንደ ኸይሰኑ ኢሰን ኸበጃ ኢሰን ጃለዳ ያቦ ፕሊዝ ሚጮን ሆጂ ሲ ሀወጀቱ ሆጂ ሲ ዱጋ ረቢ ሰበበ ኢሰን አረብስተኒፍ በቃ ኢቲ አርተኒ ጅርተኒ ቴሰዋን ታቴ ቢቲ አርተ ዋን ቴፍ ዲፈማ ጎዳፊ dhiifama walii godhuun immoo guddina malee xiqqinaa miti isin ummata gootota nutis isinis hundi keenyaa tokko gandummaa keessaa baha isinis dhiifama godhaaf gootanii jirtanii fi ammallee hin arrabsina kana booda isinis